Naan afurri hamaan keessa keenyaa akka galuuf kan taasisaa jiranidha jechuudha yeroo ammaa kana. ተመልከቱ ይህ በጃኬቱ ላይ የምትመለከቱት አፕሳይድ ዳውን ክሮስ ወይም የተዘቀዘቀ መስቀል በመባል እንግዲህ ሰይጣኒስቶች ወይም የሰይጣን አምላኪዎች ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ አፕሳይድ ዳውን ክሮስ jedhama jechuudha wanti kuni kana jechuun dhala namaa miidhuudhaaf yeroo yerootti qopheessu chaalenjii isaa nutis beekne irratti dammaquun barbaachisaadha. Abba እንዴት ነው? ሰላም ነው? አሎ እንዴት ነው? አንድ ነገር ልጠይቅ ነበር። የለበስከው ቲሸርት የተዘቀዘቀ መስቀል ነውና መቃባ ከነልማ ከነፍራ ቁልቁሉ ዋቀቶ አሜን ያለቶታ ፊ ዳወቶታ ኦርዶክቶታ ቻይናሊ ደንጋለቡ ይወለን ተዋይዶ አከሱማ ኦርዶክቶኒ አመንታ ብሮ በካፊ ለፈጅርተኒት nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Viidiyoo kana keessatti ergaa guddaa tokko isin dabarsuufan dhufe. Innis maal inni yoo jettan warri seexana waaqessan warri 66 ilmuumaati Lusifarii warri jedhaman warri gee yookiin immoo gaa'ila saala wal fakkaataa warreen gaggeessan karaa irratti hin beekamneen dhala namaa dogoggorsiisuudhaaf mallattoo addaa qabatanii gara addunyaatti bobba'aniitu jiru. Hundumti keessan akka of eeggannoo taasistan ergaa jabduu isinii dabarsuufan dhufe jechuudha. Mallattoo ittiin fayyadaman qabu. Mallattoon kun maal inni kan jedhu bal'inaatiin waliin ilaalla. Karaa kamiinis immoo nu argachuu danda'u maalirraas of eeggachuu qabna kan jedhu irratti qophii xiyyeeffate kan ani qabadhee isinii dhiyaadhe. Gara qophii kanaatti osoo hin darbin immoo baga jalaa bultii ayyaana bara haaraa bara 2016 baga ittiin sin gahee baga oolmaan hunda keenya gahee. Barri kun bara nagaa bara jaalalaa bara eebbaa hunduma keenyaaf waaqayyo haa taasisu. Egaa barri haaraan gaafa dhufu akkamittiin dabarsina kan jedhu xiyyeeffannoo keessa galchuun barbaachisaadha. Akka amantaa keenyatti wangeelli keenya amantaan hojii gaarii hin qabne du'aadha waan nuun jedhu. Akkasumallee beela'een ture na nyaachistanii dheebodheen ture na obaastanii qullaafoon ture na tuffistanii kan jedhuu fi kanneen kana fakkaatan seera wangeelaa jahan kan nu ajajan kan nu abboomuun jira waan ta'eef jiilee gaggaarii hojjechuudhaan ayyaana kana dabarsuun barbaachisaadha. Ayyaana bara haaraa kana sababeeffachuudhaan harka qalleeyyii karaa irratti kufanii jiran rakkoo beeladhaan kan dararaman uffata kan dhaban dhiphatanii kan jiran gargaaruu kan barbaadan akkuma kanaan dura gochaa turtan egaa bara haaraa kana sababeeffachuudhaan hojii gaarii hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa duwwaa 912768751tiin karaa teelegiraamii waatsaappii iimoodhaan ergaa keessan naa kaa'uu dandeessu. Dabalataan immoo kallattiidhaan maallaqa galchitanii maallaqni kun immoo hojii gargaarsa kanaaf akka oolu kan barbaadan lakkoofsa baankii daldala Itoophiyaa yookiin Nigdi baankii isa jedhamu 1036 612375tiin erga galchitanii nagahee lakkoofsa bilbilaa ammasinii kenna irratti karaa iimoo teelegiraamii fi waatsaappidhaan naa erguu dandeessu. Ergaa jabduun isinii dabarsu isa kanadha jechuudha. Kallattiidhumaan gara qophii keenyatti darbina. Yeroo hammaa kana of eeggannoo guddaa barbaachisaadha. Maalirraa of eeggachuu qabna yoo jenne keessa keenyatti laafinni amantaa akka uumamu waaqayyoon uumaa keenya akka nuti shakkinu kanneen nu taasisan karaa warra afuura hamaa yookiin immoo daabiloositti warra hamananii keessumatti iyyuu bara dhumaa kanatti akkuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irratti dubbatee mallattoo bineensichaa sanaan kan ka'an kan akka afuura 666 ilmu namaati Lusifarii warreen jedhaman warra gee jedhanii of waaman yookiin immoo gaa'ila saala wal fakkaataa kan geggeessaniin karaa adda addaatiin hojiin hojjetamu yeroodhaa yerootti kan itti fufedha waan ta'eef iyyuu nuti immoo eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Keessumattuu gaafa uffata keenya biignu akkasumallee kophee gaafa bitannuu fi meeshaalee nu barbaachisan gabaarra deemnee gaafa binnu of eeggannoodhaan bituun barbaachisaadha. Meeshaalee nuti binnu irratti mallattoo isaanii taasisuudhaan karaa sanaan afurri hamaan keessa keenyaa akka galuuf kan taasisaa jiranidha jechuudha yeroo ammaa kana. ተመልከቱ ይህ በጃኬቱ ላይ የምትመለከቱት አፕሳይድ ዳውን ክሮስ ወይም የተዘቀዘቀ መስቀል በመባል ይታወቃል። ይህ ምልክት እንግዲህ ሰይጣኒስቶች ወይም የሰይጣን አምላኪዎች ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ዓለምን ለማዳን የሰራውን ስራ ወይም የከፈለልንን ዋጋ ዝቅ ለማድረግ የሚጠቀሙት ምልክት ነው። በተለይ ክርስቲያኖች ልብስ፣ ጫማ ስትገዙ እንደዚህ አይነት ምልክቶችን አይታችሁ መግዛት ይኖርባችኋል። ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በጌታ ይወራ ኢላልተን
upside down cross jedhama jechuudha. Wanti kuni kana jechuun fannoo gadi garagalfamedha jechuudha. Qulqulluun Efreem akkana jedhee dubbateera. Fannoon humni keenya fannoo isaati, kan nu jabeessu fannoo isaati, fannoon isaa furaa keenyadha. Fannoon isaa fayyisaa lubbuu keenyati. Warri Yihuudootaa isa ganuuti immoo itti amanna. Warri itti amannu immoo fannichaan ni fayyineerras jechuudhaaniin akkuma dubbate fannoon mallattoo fayyina keenyati, fannoon mallattoo nageenya keenyati, fannoon mallattoo bilisummaa keenyati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni irratti fannifamee dhiiga isaa qulqulluu irratti dhangalaasee diiyaabiloosiin hidhee dhala namaa bilisummaa laateefidha. Kana gaafa dubbatu Galaatiyaa boqonnaa 6:14 irratti qulqulluun Phaawulos ani garuu fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin malee waan biraatiin of jajuun waan biraatiin boonuun narraa haa fagaatu jechuudhaan fannoon mallattoo moo'icha keenyaa akka ta'e sirriitti dubbateetu jira waan ta'eef jarri kun immoo kanaatiin faallaa xiqqeenyummaa fannoo ibsuudhaaf fannoo tuffachuudhaaf akkasumallee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gatii inni fannoo irratti nu kaffale sana zeeroodhaan baay'isuudhaaf faayidaa hin qabu. Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamuun isaa bu'aa hin qabu jechisiisuudhaaf warri guutumaa guututti seexana waaqeffatan, warri waaqa ganan dhalli namaas waaqayyoon akka ganuudhaaf karaa adda addaatiin hojii isaanii adeemsisaa jiru. Nutis immoo hojii keenya hojjechuun barbaachisaadha. Hojiin dhala namaa inni guddaan waaqayyoo waaqeffachuu, waaqayyoon galateeffachuudha, waaqayyoodhaaf bitamuudha. Waaqayyoodhaaf gaafa bitamu immoo jireenya bara baraa argata. Kanaaf jireenya bara baraa kana akkan arganne immoo diiyaabiloos karaa adda addaatiin yeroodhaa yerootti haala isaa siltii isaa jijjiiree nu dogoggorsiisuudhaaf deema jechuudha. Kanaaf hundumti keenya egaa kan irratti dammaquun barbaachisaadha. Seexanaan mormuu akka dandeessanitti mi'a isa lolaa kan waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa jedhee qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate nutis egaa guutummaatti mi'a diiyaabiloosiin ittiin mormuu dandeenyu qabannee hidhannee jabaachuun barbaachisaadha. Kadhannaadhaan cimuun barbaachisaadha. Karaalee yookiin immoo tooftaalee diiyaabiloos ittiin dhala namaa miidhuudhaaf yeroo yerootti qopheessu chaayilenjii isaa nutis beeknee irratti dammaquun barbaachisaadha. Abba እንዴት ነው? ሰላም ነው አለው። እንዴት ነው? አንድ ነገር ልጠይቅህ ነበር። የለበስከው ቲሸርት የተዘቀዘቀ መስቀል ነውና ስንት ነበር የገዛኸው? እኔ ጊዜው ታራምጡ የገዛከው? ኦኬ። ከውስጥ ሌላ ለብሰሃል? እኔ 2000 ብር ሰጥሃለሁ፣ አውልቀው። እሺ አባቴ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? መለበስ ስለሌለበት ነው። warri diiyaabiloositti amanan kun karaa adda addaatiin dhala namaa dogoggorsiisuudhaaf uffata adda addaa irratti fannoo gadi garagalee kana tolchuudhaan yookiin immoo taasisuudhaan gabaa irratti baasanii karaa adda addaatiin kan gurguranii fi fannoon hin barbaachisu jechuudhaan tuffii fannoo yookiin immoo oolmaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti kaffale sana yookiin immoo nuuf raawwate sana nu dagachiisuudhaaf wanta raawwatamaa yookiin gaggeeffamaa jirudha jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa Qolaasiyaasiif ergee boqonnaa 2:14 irratti isa nutti hin tolle sana isa nurratti barreeffamee ture sana karaa seeraa wanti inni nurraa barbaadu wajjin duguugee fannoo irratti cinqirsuudhaan nurraa balleesse bilisummaa nuu kenne jedhee isa dubbate sana garbummaa nutti deebisuudhaaf jecha yookiin immoo oolmaa waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti garbummaa diiyaabiloos sana nurraa haqe sana nu dagachiisuudhaaf jecha shifii keessa keenyatti uumuudhaaf jecha akka gara isaaniitti dhufnuuf jecha karaa adda addaatiin tooftaalee adda addaa baasuudhaan bifa kanaatiin hawaasa keenya dogoggorsiisuudhaaf ni deemu. Kun egaa har'a miti kan jalqabame tureera. Biyya keenya keessatti egaa bifa adda addaa bifa kanaatiin amma hojichi hojjetamaa jira. Warreen amanaadha ofiin jedhanii fi akkasumallee warreen paastariidha ofiin jedhanillee haala kana kan gaggeessaa turan hedduu isaanii jiru. Barbaachisummaa ni qabaata taanaan jarreen kanas baasnee ilaaluun ni danda'ama. Garuu barumsaaf kuniyyuu gahaadha. Egaa wanta akkanarraa of eeguun barbaachisaadha. Yeroo uffata keessan bittan wantoota akkanarraa eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Dabalataan egaa yeroolee adda addaatti dhimmoota kanaa wal qabsiisee karaa itti afurri jireenya namaa keessa galu isin hubachiisuudhaaf yaalii taasiseen jira. Afurri 66 akkamittiin akka inni dhala namaa gowwoomsuudhaaf yookiin immoo dhala namaa amantaa isaa irraa kaachisuudhaaf hojjechaa ture. Yeroo adda addaatti sitti himaan ture. Tokkoffaa noormaalidhuma kan ta'e fannoo gooftaa kophee irratti uffata irratti taasisee
yookiin minxaafii adda addaa irratti taasisee akka nuti irra deemnu akka nuti tuffannu nu taasisuudhaaf jecha jaalala fannoodhaaf qabnuuf akka nuti wanta sanitti fayyadamnuuf fannoo irratti uffata irrattis haa ta'u kophee irratti haa ta'u suuraa yookiin immoo mallattoo fannoo taasisuudhaan akka nuti irra deemnu taasisaa turuun isaanii yaadatama. Suuta immoo egaa mallattoo fannoo sana galabbatee yookiin immoo garagalchee fannoodhaaf qabuu fi fannoon hin barbaachisu jechuudhaan oolmaa waaqayyoo akka nuti dagachuu dandeenyuuf bifa kanaatiin haareffamee dhufeetu jira waan ta'eef egaa of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Keessumattuu egaa namoonni biyya alaas jirtan biyya keessas jirtan hubannoo kana qabaachuun barbaachisaa waan ta'eef guyyaa har'aa kana viidiyoo kana isinii hojjedhe. Dabalataan immoo egaa yeroo ammaa kana warreen amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo ishee jedhamtu kana balleessuudhaaf hojjechaa jiran Ortodoksiin hin barbaachisu jechuudhaan Ortodoksii osoo hin taane Tawaahidoo jedhamuu qabdi jechuudhaan maqaa Tawaahidoo jedhamu fudhachuudhaan immoo mallattoo addaa qabatanii dhufan warri seexanaanistii warreen jedhaman yookiin immoo seexanatti warri amanan karaa adda addaatiinis immoo hojii biraa hojjechaa Itoophiyaa keessatti babal'isaa jiru. Isa kanas viidiyoo isaa fi ragaa isaa waliin qabadhe yeroo itti aanutti kan wal argine waliin laallu ta'a. Barri kun bara nagaa, bara jaalalaa, bara eebbaa isiniif haa ta'u. Namoonni namoota gargaaruu barbaadan, harka qalleeyyii gargaaruu barbaadan jalqaba akkuma isiniif ibse egaa daraa keessa wal gargaaruun aadaa keenyadha, wal jajjabeessuun aadaa keenyadha, wal jajjabeessinu ayyaana kana dadhabdoota wajjiniin haa dabarsinu, waaqayyo irraa eebbaa argannu. Ayyaanni kun immoo ayyaana nagaa, ayyaana eebbaa, ayyaana jaalalaa isiniif haa ta'u. Dhibee keessan bara darbee fudhatee kan deemu, rakkina keessan kan fudhatee deemu, dhiphina keessan fudhatee kan deemu, barri haaraan immoo kan nagaa, kan jaalalaa, kan eebbaa hunduma keenyaaf akka ta'u eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u. Hangayyoonatti waan dhaggeeffattaniif galatooma. Namoota biroo akka qaqqabuuf sheer laayik gochuun hin dagatinaa.